waraabuu feeta kaameraan qabdu bilbila qabda qindeessuuf kompiitaran qabdu garuu bilbila qabda dhaloota keenya kana keessa ogummaa suur-sagaleetti seenuuf bilbilli keenya gahaadha. Harka fuune nagaan rabbii isin hin dhabin. An Firaanol Ahmadii ogeessa fiilmii yookaan suur-sagaleeti. Kun immoo suur-sagaleedha. Maarree har'aan garas viidiyoowwan barsiifataa yookaan tuutooriyaalii waa'ee ogummaa fiilmii ilaallatan beekumsaa fi muuxannoon qabu irraa wal wajjin kan laallu ta'a. Share, like, subscribe gochuudhaan jaalala keessan akka natti argisiiftan nan amana. Industiriin fiilmii fi viidiyoo erga jalqabee tureera. Garuu bifaa fi qulqullina amma nuti daawwannu irra kan gahe riphannaa fi tirinnaa yeroo dheeraa booda. Akkas ture, akkas ta'e. Akkas ture, akkas ta'e. Akkas ture, akkas ta'e. Kan jechuu barbaade gara ogummaa kana seenuuf dirqama qulqullina Hollywood, Bollywood, etc yookaan immoo ogeessa yeroo dheeraadhaaf ogummicha keessa ture fakkeessuun nurraa hin eegamu. Tokko jedhamee lama jedhamaa jechuu barbaade. Tuutoriyaalota keenya irratti wantoota beezik jedhaman irra hanga ogummaa olaanaatti wajjin ilaalla. Irra caalaatti garuu namoota baajata xiqqaa hamma duwwaatti qaban garuu immoo gara ogummichaa seenuu barbaadan irratti kan xiyyeeffannu ta'a. Maarree maamila nu ta'a ammoo barreessaa waraabaa irra deebi'a.